mee mudannoo kennutti miduruma akkamitti sirraa fudhatan biyyatti? Durbummaa waggaa 13 ta'ee balleessee beektaa? Kutaa afur baradha. Waggaa daa'ima kichuu taatee moo? Wallahi kichuu kutaa afur baradha. Barnoota amma dubbisaa yoo hin danda'u takka takka walitti qoca malee waan takka hin beeku. Sareeti akkamitti? Akkitti fudhate moo? Akkitti fudhate inni kutaa 8 barataa beektaa? Eshi. Kutaa afur baradha. Kun boqonnaa jedhanii yoo boqonnaan sa'a 8 ga'u ganama yoo barannu sa'aatiin 4 yoo ga'u boqonnaa yaa'anii mana barumsaa duuba taree taa'aa beektaan. Eshi. Achumaan na dhufa daanni guyyaa mara makkii jedha achumaan na dhufa. Eshi. Innillee bareeda lookoo wayiiti anillee bakka qalbii itti na buute inni dubbise. Eshi. Dubbisnu wal barree wal janaajjanni osuma wal janaajjannu waggaa 5 dheenne janaajjanamaan. Agaati kutaa 9 geettu. Maal kutaa 9 gaa'an? Achumatti barnoota yoo wal janaajjantan meeqa taare? Ani hin baranne ka kutaa 4 isaa wal bare wal janaajjanna barnoota illee achumaan isa bareen. Jaalalli qabnaan barumsaa baate. Barumsaa bahe inni barnoota ofii ittuma fufee ani keessaa bahe. Mataatti ol si fiigee fiqiriin. Wallaan fiqirii ta'e uuma biraatu ta'e isa wal bare barumsuma na jibbisiiseeyyu dhaqumayyuu. Eshi. Achi booda bakka wal barree gaafa tokko mana nawaamu ofii nawaamu sodaatee goddanyaa sana ergee beektaa saarbisii inni baadiyyaa galaa kun katama saarbisii kireeffattee jiraatti ijoolleen barattootaa sun baadiyyaa. Akkasii barattoota birrii 50 fa'aa kireessaniif jiraatti. Yoo san birrii 60 keessa gala saarbisii xiqqoo takka beektaa. Eshi. Achumaan goddanyaa isaa tokko na ergee inni si barbaadaa dhanaan jedhee beektaa goddanyaa isaa sun. Eshi. Ummata fooloo godha waan taarikaati. Fooloo godha kun waan taarikaati wallahi waan fooloo bichaayyuu miti waan filaalee cayyuu kenna. Kiinti gowwaan hadha maalumaaf nawaama saniif nawaama seet hiree maalumaaf nawaama iyyeen dhufa sa'a 8 irra dhufa jedhee ni beektaa walii beellamne. Hin beekanne ati. Ani hin beekne sa'a 8 iyyatti akkumatti jiru ka'ee dhaqee beektaa qamaacaa hiyyaan ni qanne. Eshi. Yoo dhaqu adaani mangistiin kiyya ufuufate urgaa'e na eegaara mana tolche. Eshi. Achumaan lamuun faandii shaayii xabbasanii shaayii diimtuu sana daffisanii. Eshi. Taa'inaan jedha shaayii dhunnaa makkiin xiyyateette. Yoo ta'u odaa jarri wal taqqasanii kana ergisanii wal taqqasee sun biraa gabba'e anaaf inni bichaa manatti hafne. Kasi waan fidee dhufa jedhee bahe. Hin beeku bakka hin machaachuu jedhee bahe sun hin machaachuu hin maxaalloo jedhee bahe sun. Eshi. Achumaan lamu makkiin xiyya eessa deemtaree jennaan hin deebi'a suuqii asii gahee deebi'a jedha yoo inni gabba'e balbaluma dig godhee cufee miiree sun. Ka jaalallee keetii kun. Yoo cufu achuma qabi jechuun kaabboo. Fitume. Tumaanutuma qabaa maal gaalimsiin bututee siin jedha yaaqi. Maati harree wayiiti eega jaalallee keetii dullaa maal gootaa daree daftee jalan qabdu. Maan hin barbaadu kaa giddiini. Xiffiin si dha'e moo maaliin si tume? Amma san keessaa sitti maa inni na tumeen uummanni kun yoo ta'e nu waraabaa jira wallaahi. Eshi hayyee. Wallaa asliin fooloo bara 2020 si godhe. Hin boonne atin iyyine. Hiyyeessoo hiyyeessa qaba maal osoo ollaanuu jiraate saarbisiin duwwaa malee ollaanuu mayaa yaaqi. Alaa kullaan ilmoo dhiira teessi kuffise. Na kuffise fudhate maalaa tofta kun hin jiru. Hin gaggabne. Gaggabee bishaan hin jiru waan tokko hin jiru mana keessa inni kafuuraa fixate fiigee suuqii wayii jirti yaaqi biriindaa kana bitee dhufe. Si gaggabse biriindaa si obaase. Asli wallaa uummanni kun na waraabnaa sin dhiisu wadha. Biriindaa dhude kaati. Wallaan si biraa deema uummanni nu waraabaa jira. Hin deemin lubbuu bakka malee jirra uummanni guutuun miira keessa jira hin deemin bannaati. Si gaggabse biriindaa si obaase. Innuuta du'e maali biriindaa bitee dhufe biriindaa
Anallee takokkeen na godde biriinda sayyoo dhuge xiqqoo nafseen na deebite obbee gebeetta. Eegatti mirindaa dhugdee xiqqoo beeyte warra sitti hin deebifne ree. Waan deebise harkattuu gaggabe wana warra kiyyattuu galamaa akkami galamee. Waa isa bira hafaaraamee ganaa galaa iyyuu ka'ee achi. Wanta namni warra seenaa taate baay'ee mana waraabdi malee jibdoonni warra seenaa akkanaa qabu. Laafni waraabanta akkatti silaa egaa mirindaa dhugdee xiqqoo yoomte sitti deebisuu qaawwan akka sirriitti barattu. Achi booda maal wallaalitti hin deebine. Sitti hin deebifne? Maal na deebisa achi warri nuna soqaara kaa hin ture kaani na dhukkubee hin ture dafee hin gallee warri daa'imummaan xiyyeessa jirti ga'ee na soqaniin. Eshi. Kanaa sa'a 8 manaa bahee ishaayii galee guyyaa 8 bahee.